الخارجين من الثالث الثانوي ورا كتاب العلماء إبي فمكيسا ترتيبا مقاومة مناتت إن شاء الله دارابتني حمزة جمال آدم حمزة حمزة شهادة إسا كتاب العلماء فافرة تجرى ما شاء الله تكبير نجري الله أكبر الله أكبر Sudan ifa ma freji isa sini timuna sagalta mi sate tukaja kuta kurama fakisa kita jira Allahu Akbar ita Sudan lamafa Anas Sufyan Mukhtar sagalta itu Anas Sufyan Mukhtar masyaallah Ustaz Anas gar ustazat hijrah ini Sadafa sagaltami afur tuka afur Mas'ud Tamam Mahmud Mas'ud Tamam Mahmud Mas'ud Tamam Mahmud masyaallah sagaltami afur tuka afur Allahu Akbar Syahada Isa Pratajira Mas'ud Afrafa Abdul Manan Ahmad Uthman sagaltami sadi tukaja Abdul Manan Ahmad Uthman sagaltami sadi tukaja masyaallah Allahu Akbar Allahu Akbar masyaallah Shanafa Muhammad Aman Junda sagaltami lama tukaja Muhammad Aman Junda Jafa Jamal Ahmad Ibro sagaltami lama tukaja Jamal Ahmad Ibro Jamal Ahmad Ibro masyaallah takbir Allahu Akbar Turwafa Muhammad Hussein Ali Mahmud Muhammad Hussein Ali Mahmud masyaallah Allahu Akbar Mudaththir Ali Ibrahim Mudaththir Ali Ibrahim sadid tafa sagaltama tuka sadid sagalafa Tamam Mahmud sagaltama tuka tu Tamam Mahmud Kurnafa Abdul Syakur Muhammad Hussein sagaltama tuka aja Abdul Syakur Muhammad Hussein udah tokofa Ibrahim Jailan Ismail sagaltama tuka Syakur Kurnafa Syakur cara nanti me kuno gua Rabbi Allah kuno gua bola masyaallah Abdul Samad Adam Haji Abdul Samad Haji Adam Haji sadetami sadet tuka tok masyaallah Ustaz Abdul Samad Adam Haji syahada isani penatajir ini Abdul Aziz Amin Rashid sadetami sadet tuka tok jarikum mukarrara masyaallah kabin sali wal fakata Intan Safi Abdurrahman Sikisa Safi Abdurrahman Sikisa masyaallah Abdul Malik Hussein Roba Abdul Malik Hussein Roba Abdul Malik Hussein Roba Hamza Ali Khadir Hamza Ali Khadir Sultan Hasan Ibrahim Sultan Hasan Ibrahim Ramzi Kamal Ramzi Ali Tahir Qasim warra kutaku dalam mafasha ada isani penatajirani kadir rajulu warra kutaku dalam asal istana insyaallah Abdul Qadir Muhammad Aman Abdul Qadir Muhammad Aman Ibrahim Amano Hussein Ibrahim Amano Hussein Mujibur Rahman Tamam
Ahmad Abdul Qadir. Awal Hasan Qasim. Awal Hasan Qasim. Mashallah, warri kutaa kudha lammaffaa shahaadaa isaanii fudhataa jiranii. Ahmad Abdul Qadir. Awal Hussein. Ayub Muhammad Qadar. Ayub Muhammad Qadar. Ayub Muhammad Qadar. Abdul Rahman Safi Adam. Kan irra jirru warra kutaa kudha lammaffaa yookaan saalisaa sanawii kan jennuun inshallah nama 34 keessaa waan nama ajaa'ibsiisu kan adda isaan godhu warri banaata nama lama mashallah. Abdul Fattah, Hanan Qasim Abdul Fattah. Adam Isa, Adam Isa Adam. Adam Isa Adam. Ukasha Muhammad. Ukasha Ustaz Ukasha mashallah shahada kutaa kudha lammaffaa fudhataa jiranii. Maryam Amano Hussein. Inshallah warra kutaa kudha lammaffaa shahaadaa isaanii iddoo ammoo kabajamtoota keessummoonni iddoo fagoorraa dhufanitti shahaadaan isaanii yookaan ammoo dookumentiin isaanii kennamee jira. Inshallah kanuma taasisuudhaan Ustaaz akkuma reef jenne wal jalaa siiqaqa waadaa seena warri kutaa kudha lamaa kun inshallah harka mirgaa waan jedhu na wajjin jettanii jechuudha. Akkanuma siiqaa waluma jala jachallee deebitan rakkoon qabamu yookaan bakkuma jirtanii akkasitti dhaabattanii yeroo takka ayyee qophooytanii waadaa seensifnaa ilmii guddoo isaan baratan tana akkanatti lafatti dhiisuun hin taatu waan taateef ulamaa keenya dura dhaabatanii hawaasa keenya dura dhaabatanii waadaa seenanii jechuudha. Kotta kabaa ol baa hidhiira lama kun akkanatti. Kutaa kudha lammaffaa barnoota sanawii xumurree yemmuu eebbifamnu hanga barnoota sadarkaa olaanaatti barachuuf barnoota osoo hin qisaasessine imaana ummata islaamaa ulamaa'ota gugurdaa irraa baranne bakkaan ga'uuf barnoota sadarkaa olaanaallee itti fufuuf hanga achi geennu ammoo tajaajila hawaasa muslimaatii kennuuf maqaa rabbiitii maqaa mana barumsa madrasaa salafiyyaatiin hawaasa muslimaa fi ulamaa'ota gugurdaa hayyoota fuulduratti waadaa ni seenna. Allahu akbar. Imaanaan kun imaanaa guddaadha. Haguma achi geettanuyyuu ilmii gugurdoo of keessaa qabaa warri amma sanawii fixee shahaadaa fudhate kun ummata gugurdaatu as keessa jira. Allahu akbar. Eebbi barattoota kutaa kudha
jiru wal kaatan jechuudha kuma jirtanitti wannoo keessan isinitti. Randacha'in duratti barattoota sadarkaa tokko haga sadii bahan badhaasa qabna waan jedhaniif asirratti garanatti nu dhuftan. Badhaasa kana kan nu kennan Ustaaz Yahyaa Sheekh Abdurrahman Adam Muhammad gara kanatti affeeree jira. Sadaffaa kan bahe Mas'ud Tamaam Mahmud 94 Mas'ud. Lammaffaa Anas Sufyaan Mukhtar Anas Sufyaan Mukhtar 97 tuqaaja kutaa 12ffaa keessa. Tokkoffaa kan bahe 98 tuqaaja fiduudhaan La ilaha. Hamza Jamal Adam. Allahu Akbar. Hamza Jamal Adam kan yeroo reeffisa. Hamzaan kun akkuma reeffisin argitan dokumentari akkas bareedu san sagalee isaatiin waraabame meerota kamal jettan sagalee reeffa qabataa turre sunis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seenaa addaa dalagee hini fannee nu jala teenne waliin qindeessuu dadhabnee waan kana guutuu kan dalageessa keessattuu anasii fi sabifaan argitan kanaan galata guddaa rabbi bakka guddaan isaan haga warra kutaa sagalee keessaa tokko haga sadii gama kanatti nu dhuftanii Abdallah Ahmad Adam, Abdul Jalil Khalil, Fauzan Muhammad Khalil. Warra kutaa jaha keessaa Abdallah Muhammad, Maya Sulaiman Hasan, Maryam Al Jabbar Hussein.